Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu bakka jirtanitti hundi keessanuu horri chaayinaalii kanaaf haarawaa taatanii sabskraayibii godhaa maatii kootaadha galatoomaadha akkasumas holaa jajjabeessinu walii haa biraa dhaabannu walmalee maal qabna kanaafuu ulmaan oromoo hundi keessanuu holaa jajjabeessinu jabaadhaa horri yuutuubaroota oromoo taatanis jajjabaadhaadha kanaafuu olii sheerii haa goonu sabskraayibii holii haa goonu hiriyoota keenya sheerii olii haa goonu holaa jajjabeessinu yoo isinu jajjabeessanullee ni jabaanna kanaafuu agara viidiyoo kiyyaatii sin deebisaa viidiyoon kiyyaa hadhaa baay'ee barbaachisaa kan ta'e gizee qorraa kanaa fi gizee amma bashitaa kanallee honna oo'aa dhuguun wanna shoorbaa ta'e wannuma ta'e amma gizee ammaatitti shaayii ta'e waan oo'aa fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha qorra kana holiinis baay'ee barbaachisaa kan ta'e baay'ee bareeda kan ta'e qiqqilii dinnichaa fi kaarotii holiinii walitti makee hojjedha hammadhuma viidiyoo kanaan afaana turaadha galatoomaadha amma kana hundaa qopheeffadheera akkuma argitan kana kaarotii shunkurtii fi ginjibilaa fi qullubbii adii fi rozmarii fi qaariyaa qaba kana maraa qopheeffadheera amma shunkurtii kiyyaa nan kukkutadha kukkutee maashinan naqee nan daakaa sirritti bulleessee daakaa qiqqilii waan ta'eef amma dhiqadhee qopheeffadhee kun akkuma argitan kana kukkutataara amma maashinan nan naqadha amma maashina kootiin naqadhee daakadha amma kun distii kootiin naqadhee hamma inni bishaan fixatu akkanumatti nan hoddaa hammasii immoo kaarotii koo nan kukkutadhee nan qopheeffadha xiqqoosii gugurdaa ta'uu qaba qiqqilii waan ta'eef amma immoo dinnichaa koo bakka 3 qofatti addaan baasa bakka 2tti illee addaan baasuu ni dandeettanii yoo diqqaachuun qabu diqqoo gugurdatee bareeda namaa ta'a amma shunkurtiin kiyyaa bilchaatee jira amma zayita diqqoosiitti godhadhaa shunkurtii muqoo fi distii muqootii kiyyaaf jedheeti malee zayitiin baay'een barbaachisu qiqqilii irratti diqqishuma siitti godhadha akka shunkurtiin koo distii kootitti neelaan qabannee fi maalii fi booda dhadhaa waan itti goonuu fi zayitii baay'een barbaachisu amma irdii mankaa shoorbaa tokkotti godhadheera amma sirritti kan wajjin godhaa amma foon kiyyaa qulqulleeffadhee loomii dhiqee bareechisee itti godhadheera mazawee loomii baay'inaan fayyadamaa wanna dhixxanitti baay'ee barbaachisaadha loomiin hafuurallee ni tolcha kanaafuu loomiin baay'ee bareedaadha ittiin dhixxanii keessa bishaan keessa daqiiqaa 20-30 hookeettanii baay'ee bareedaadha amma akkanumatti hin bilcheeffadha hamma inni sirritti naa bilchaatu bishaan ittiin galchu innu bishaan ni tufaa isuma bishaan isaa holiini sirritti akkanan nan bilcheessa haga inni sirritti naa bilchaatu sirri bilchaatu qaba kaarotiif dinnichaan yoosuu waan bilchaataniif sirritti inni bilchaatee geeffame itti godhadha amma kaarotii kiyyaa dhiqee qopheeffadheera amma bareeda ta'ee foon kiyyaa bilchaatee jira amma bishaan kiyyallee ho'ifata haaraa kan itti naqadhu booda amma baay'ee tokko bilchaatee jira amma kaarotii koo itti galfadha baay'ee bilchaatee waan ta'eef foon kiyyaa ammallee kaarotii akkanumatti holiin dhahaadha takka hojiin haa bilchaatu
amma bishaan ho'aa itti godhadhaa bilchaateera amma hunduu. amma bilchaataa jira. akka haa bilchaatu ni enna. amma dinichaaf itti galfadha. dinichaan kee bilchaateera. amma immoo rasiinii shoorbaa itti galfadha. baay'ee bareedduudhaan mi'eessiti dhugaan isiniin jedha baay'ee tokko jaaladhaani. dhumarratti amma waan gahee fi dhumarratti yoo inni irraa bahu gadeetti godhanna baay'ee hafuurri illee namatti tola. baay'ee bareedduudha. fayyaa keenyaafis baay'ee barbaachisaadha. qiqqiliin yeroo kanatti baay'ee muraasaadha. galgala waan ho'aa dhuguu qabdanii yeroo raftanii namni hojii ooltanii galtanfaa waan ho'aa yeroo baay'inaan fayyadamuu qabdanii akkana shoorbaa suuphii wanna garaagaraa shoorbaa lukkuu kanneen fayyadamaadha hojjetadhaadha. baay'ee barbaachisaadha yeroo kanatti. amma rozmariin kiyyaa akkana jalaatti hin buusne dhiifama. viidiyoon kiyyaan dhaabate yeroo qullubbii adii fi ginjibila yeroo itti galchuu. kanaafuu qullubbii adii fi ginjibila fayyadamuu qabna. yeroo baay'ee nyaata keenya keessatti itti godhee jira. qiqqiliin qullubbii adii fi ginjibila malee mi'aawu. amma dhadhaa itti godhadheera. kanas itti godhe amma dhadhaadhaa sooqiddaa fi ashaboo fi qullubbii adii fi ginjibila itti godhadheera. baay'ee qimamii illee itti godhuu hin barbaachisu. rozmariin hin qabaa. talchiinii shoorbaa hin qabaa. kana caalaa hin barbaachisu. baay'ee bareeda isaati. akka jaalatan abdiin qabaa. kunoo kana fakkaatee baheera. qaaraallee itti godhadheera. baay'ee bareeda isaati. akka jaalatan abdiin qabaa. viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti viidiyoo kana yoo jaalatan laayikii godhaadha. sheerii godhaa hiriyoota keessanii fi baay'ee barbaachisaadha. wanni ho'aan yeroo kanatti kana dhugaadhaaf fayyadamaadha. nagaan naa turaa. viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti baay.